waa'ee Oromiyaa, waa'ee du'a ilmaan Oromiyaa halkanii guyyaa reeffa ilma namaa lakkaa'uudha. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Akkasumas namni dura daandii irratti rifeensa illee mure shaqaxa suuqiillee hojjetatee of danda'u har'a siin kadhata beektaa? Balaa koolidara yookaan immoo misooma koolidaraa jedhaniin hiyyeessa irratti mana diigan hiyyeessi waan nyaatee bulchabe isaa kanan inni dura nama tokkollee oolchuu beeki deebi'ees kadhata. Misoomni jibbameeti miti. Nu jibba dhuunfaa isaan irraa hin qabne. Garuu yeroo itti biyyattii waan akkanaa kanarra jirtutti Oromoo kutaa hundaanuu yoo fudhattan misooma koolidaratti hidhanii mana hiyyeessaa irratti diiganii yoo dubbata hidhanii fedhan ajjeesanii akka barbaadan akka fedha isaanii gochaa jiru. Nutis wanni jechaa jirru kun nu gaadha. Yaadannoo hagayyaa 21 nutti deemu kana sababeeffannee rakkoo nama sirni siyaasaa kun Oromiyaa keessatti dhale dhimma ammas dhalaa jiru lubbuun ilmaan Oromoo halkanii guyyaa ba'aa jiru daa'imti du'aa jiru namni seera malee hidhamu nu ga'aa nurraa dhaabbadhaa jechuudhaaf akkana baane. Akka magaalaa Ambootti waan asitti hin qabu. Sababni isaa waan asitti hin qabneef wanni dubbatantu baay'eedha jechuu barbaadee malee dhabee miti siyaa galu. Na dhiisan odoo na gaafate xiqqoo ture. Namni halkanii guyyaa du'aa jira. Dhugaa dubbachuuf eessaallee fidanii ajjeesanii akka gatana hamma hin beeknetti. Ani nama 3 harka koo nama tokko eessumaa akka ba'e wallaalle bakka kamii akka dhufe. Booda yeroo carraa argadde yeroo na gaafattan tarree namootaa san keessatti siniif hin tarreessa namoota kan jechaa. Mirga lubbuun jiraachuu dhabne amma hin jiraannee bulla. Jenneet waanjoo jiidhaan nutti ulfaateet waanjoo sanarra immoo isaan taa'aniiti akkatti jiraannu akkumatti bullee gallu dhabaa jirra. Waan guutuu Oromiyaan keessa jirtu hundi keenya waliin quba qabna jechaadha. Yoo carraa naa kennitan booda walumaan namoota miidhaman kana waliin waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Maaf kan. Tole galatoom Qananii. Mee gaafima wal fakkaatu gara kan keetti qaba badhaasa. Haala jiru akkuma gaazexeessaa tokkotti illee akka qeerroo Oromoo tokkotti illee akka nama seenaa taateewwan biyya san keessatti ta'aa jiran quba qabdutti illee mee akkamitti argite keessattuu xiyyeeffannaa guddaa amma diinagdee irratti qabdee akka dubbattu barbaada. Mee isarratti maalidha yaadni kee? Neetworkuma ijoollee biyya keessaa rakkistu kanarraa haa eegaluuti. Waggaa muraasaan dura dhufaatii Abiyyiitiin dikkuma dureennaan baay'eetiin jedhu daataa ammaa harkaan qabu. Neetwork kavareejiin biyya Keeniyaa ani itti deeme gara Naayiroobii gaafas baqadhe. Neetwork kavareejiin biyya keenya persentii 70 ture. Kana jechuun kutaa biyyattii persentiin 70 neetworkii argatee jira. Gaafas jechuu kiyya gadaa tokkoon dura yookaan waggaa 7-8 duratti. Gaafas ammoo neetwork kavareejiin Itoophiyaa persentii 3dha. Kana jechuun Itoophiyaan uummata hagas ge'u dachaa uummata Keeniyaa qabattee beezikaalii dachaa oli hagas ge'u qabatteetiin neetworkiin ati argite kun ijoollee naannoo Amboo jirtu magaaluma naannoo Finfinnee irraa hin fagaanne neetworkiin isiin hojjettu. Silaa biyyi tokko diinagdeen jijjiiramees ka dandeettu Abiyyi waa inni dhaadatu keessa profaayilii fi ol guddisee kan argisiisuu barbaadu keessaa tokko diinagdeedha. Diinagdeeni hooggantoota gammaa jirtu. Akka biyyattii gara daandii badhaadhinnaatti deemsisaa akka jiru kan dhaadatee isaa paartii isaallee dhaadatiin lakkinde keessaa tokko san neetworkiin biyya garuu akka agarsiisaniif hojjettu.
naannoo Gujii Booranaa kan amma gadi gara kibbaa jiru achiinuyyuu achi. Karaan daqiiqaa muraasaan duratti karaa wayii feesbuukii kiyyarraa poost godhee jira. Konkolaataan gula deemu dhiisi. Gujii gara naannoo Uraagaa akka fakkeenya ta'etu waan san poost godhe. Farda deemisa jiru jiraa liqimsee karaani siqaan jechaadha. Sabbaan liqimseetini farda jecha farda liqimsee gurra qabanii akaan tuutaa farda san harkisaa jiran. Maali wanni kunini karaa makiinni gula deemu. Oromiyaan golli cufti sinuu akkuma kana jirti dhugaan jirtu. Haa ta'uuti malee yennaa gara lafa Finfinneetiin dhufteetiin jette probably quba New Yorkiitiin yookaan ammoo akka biyyoota alaa kan Awurooppaa kana nuti dhagarru kanaan birrii biiliyoona muummee hin qabne kanami dhageettaa suguggaa'u kan dhageettaa nama rifachiistu invest itti godhanii ijaarratiisa jiran. Kan innaa jettu maalidha? Tuffii ol aanaa daddi turini uummata Oromootiif tarii ammoo guutuu uummata biyyattiitiif qabdu argisiisa gama dinagdeetiin. Mallaqni hin jiru yennaa jette namni tokko qofti gibira tanaan dura kanfalu qabeetta tokko lama namni qonna wayii qabu qonnaa fi yookaan manaaf kanfalu yoo guddatte kabira lama sadi kanfalu kaani yennaa akkam xiqqaatti kaataagoriin gibiraa ammaan tan beekamaan qofti torba kan beekamne wanni maqaa hin qabne ammoo 77. Kawaan barbaade milishaan qe'ee keessa abbaan qe'ee keessaa ittiin nama zaraaf. Namni magaalaatu xiqqaattee guddattuuti dhabeelle hanqatu mindaa qaba yookaan waan guyyaatti sochoosu qaba. Irra jireessi bar uummata Itoophiyaa uummata keenya keessattuu Oromoon bar irra jireessi isaa baadiyyaa jiraata. Haga daataa yeroo gabaabaatti bar persentii 85 baadiyyaa jiraata. Akkuma ammaan tana daataa mootummaan kennu kanaanuyyuu 50-50 kan jedhu sun kijiba dhugaa miti. ምክንያቱም magaaloti isaan jedhan sunillee istaandaardii magaalaan guutuu waan ta'eefuyyuu yoo akkam xiqqaatti tilmaamaan uummata keenya hardhalle harki 75-70 baadiyyaa keessa jiraata. Namni baadiyyaa sun galii guyyaan qabu. Wanni inni qabu horii, wanni inni qabu lafa ifiisan. Lafa guyyaan gurguree gibira 17 gosa 18 kaataagorii 18 qoodame kan faliisan danda'a namni kunin. Yennaa ammoo gara hojjetaa mootummaatti dhufteetiin jettu jireenya akkasii gaddisiisu tokko argitee hin beektu. Gaafa hin giddaa paarlaamaa gubbaa akka jechi kun kiyyaame jecha paarlaamaa keessa paarlaamaa dhuma marii dhumaarra ka'ee isaa kana dubbadha. Itoophiyaa keessa namni mindaa 15,000 kanfalamuu fi irraa cirame meeqatti harka dhaqqaba? 5,600 harka dhaqqaba jecha. Tokko sadaffaa kana keessaa beekadhu kan inni ammaan tana manaa fi lafaa fi yookaan ammoo buusii kana jedhamee milishaan kan maqaa beekamuuf kan maqaan beekamne karraa guuramuu jiru 15,000 san keessaa miti. 15,000 san immoo mootummaan fudhatee dabre. 15,000 san keessa 10,000 achii olii mootummaan fudhate. Harcaa hafe san keessa namni Finfinnee jiraata. Kasanuyyuu 15,000 top payment. Kaffaltii ol aanaa ta'e sunini isaa santi waliin jedhamaaf. Gareen Dr. Abiy gareen badhaadhinaa ammoo isuma kana mindaa keessan isinii guddisne akkana goonee jedhanii dubbatani. Mindaan sun lakkoofsi isaa waan guddate fakkaatu ta'uu hin danda'a. Garuu sharafi doolaraatiin wal bira qabu. Humni bitiis isaa maal ennaa etteetiin jettu kaan yoomiyyuu caalaa biyyi sun hin salphatte dhugaa dubbatiisaaf. Hojjetaan mootummaa harka nama dura qabate, barsiisota harka nama dura qabatte. Akka fakkeenyaatitti akkuma jedhe kaan ijoolleen tunillee namni cuftinuu hundi kennaa waan naannootti dhalannee guddanne Oromiyaan sirriitti akkasiin argituuf akka fakkeenyaa kaasnuuf bakka kana jirra. Godina Gujii aanaa sabbaa boruu fakkeessatti godinaalee Gujii hunda isaatu Oromiyaallee akkuma sana akkumatti beektu mindaan odoon kanfalamini ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 7 8 ta'a. Magaala Qanxichaa keessa isin warra miidiyaatti deemtanii qulqulleeffatiisan dandeettan. Barsiistuun takka faati namni cuftinuu yooluma fakkaataa seenaan isa. Ilmeen isii dhukkubde waan yaalsifattuun dhabde mindaa ji'a 4 ji'a 5 hin arganne asiin manatti itti jira asiin nyaatatti itti jira waan ilmee ifiitiin yaalsifattu dhabde ilmeen isii jalaa duute. Kun seenaa nama hundaati. Barsiisaa ta'uun, dooktarii ta'uun, waan biraa ta'uun, moyaa tanaan dura ogummaa tanaan dura beekta akka malee nama mara osoo kana ta'e jedhaniitiin jedhan san ogummaan sun duudiin ogummaa salphinnaa ta'e. Ogummaan tokkichi yeroo ammaa kana keessa biyya baasuuf nama baasu ogummaa hannaa ta'e. Inniin sunilleen mootummaa ammaan tana jiru kana sirna ammaan tana jiru kana jala seenanii jennaani akkuma kun beela'ee waan ta'e ollaalee maatii fi battanii dirree irratti firfissee biraa deemeetiin jedhu kaan ammoo kun ammoo miiliyoonotaanii firfissa mana dhugaatii keessa seeneetiin. Ijoolleen xixiqqoon hin baddi. Ijoollee xixiqqoo baddu kana fa namoota yeroo hedduu poostinuu godhinuu barbaadii jedhan. Isumaa ijoolleen duraa faate qabalee baddi. Dinagdee waan wal qabatuu fi gama wanni namaatiin kaasuu barbaade waan kana.
Ijoolleen xixiqqoon baddu sun gaaf tokko ka arge itti hima. Guyyaa garii ammoo barbaadeellee biraan baheefaa maatii osoo ittiin himne katti dhiisuun jira. Ijoolleen ganna 12, ganna 13, ganna 14, 15 yookaan dubartooti haadha manaa qabdu, ilmaan qabdu, baddee maatiin gara gortu wallaalte eessa badde jedhee barbaadee yennaan biraan baheetiin jedhu kaanii waan aadaa Oromoo keessa hin jirre ejjitu yookaan sagaagaltuu taatee qaama ifii gurgurattee bulti dubartiin. Biyyatti dhalattee guddattee irraa fagaatte, mandaratti dhalattee guddattee irraa fagaatte, jiraa hin du'u beela'ee anaa ilmeetii duutu kadhagguu manna akkana ta'ee jiraatu naa wayya jedheeti nam barbaadina fajettee namni nattee namni tokkocha lamaanii miti. Seenaa kan akkam godhee maatii isaaniitti deebisee hima. Intalli teessa ganna 12, 13 waan nyaattee untu dhabdee lafa akkanaa kana deemtee qaama fi gurguratiisa jirti jedhee maatiitti himuuti hin argine jibbaadhaa jedheetuma deebiseetti maafi. Seenaan kun seenaa guutuu Oromooti. Gama diinagdee dubbatiisa jirra. Gujii keessa gaafa hin geddaa 7 duratti eeyyamni abbootii warra ammaan tana daldala albuudaa irratti wanni kaan jedhani. Wannan jedhisa jiru kun hundi isaatu waan ragaa callaan jira. Waajirri albuudaa ka federaalaa barreessee fi namoota 100 waldaa beekan namoota dhuunfaati miti. Waldaa 125 eeyyami isaanii revoke ta'ee jira. Hin sarrazan. 125 mahabiraat. 125. Mahabari 125 jechuun tokkochi mallaqa sadarkaa miiliyoonaan lakkaa'u. Probably biliyeenallee ga'eessi danda'u sochoosa. Maatii meeqan nama san jala jireenyaa jette kaan Gujii guutuu godina guutuu cufan jecha shut down godhan. Shimallis Abdiisaa bara dabre rakkin ammaan tana Gujii keessa dedeemaa jiru kanaan wal qabate komii Gujiin waan qabuuf iyyuu abbootii gadaa hayyootaaf nama gurguddaa Finfinnee yaamee ture. Yennaa yaameetiin jedhe sababi isin mootummaa kana jala akkana teteetanuufi yookaan taree ammoo sababa shiftaan isin keessa qubate akkana wannee jettanuuf inni guddaan madda isaa barree jira. Kanas barreessee jira. Madda isaa barree jira. Innis Gujiin hin quufe. Albuuda kana nyaattanii quuftanii firiin xiixxani. Isin beelessina. Guyyaa san likkii isin finnaa jedheen. Akkaataan nuti isin toowwatiisa dandeenyuun guyyaa beeloftaniitiin jettan gaafsan ifiin harka kennattanii jedhan. Gara lafa sanii deebi'een waraana biyya san bulchiisa jira. Komaand postii jala lafti sun haga kufte waggaa 6 dabarte komaand postii jala guyyaa tokkochallee kaane. Dabuub Eezii bulche Dabuub Eeziin. Jeneraalota magaala san keessa bulcha. Bulchaan godina aangoo tokkollee hin qabu, bulchaan aanaa aangoo tokkochallee hin qabu. Wanni isaan godhiisa danda'an mallaqa guuranii gubboo maalii jedhiisa callaa. Yennaa mallaqa namooti kun barbaadu wanni hin jedhin magaala akkuma jirtuun lafa akka malkaa soddaafa lafa akka nageellee faarqalloo jidduu jirtuufa magaala guutuusa tokkochallee osoo hin hafin marartii takkattii malee guban. Yennaa diinagdeen uummati kun kufeetiin jedhe kaanii harka kennatuun isaan oolu jedhaniitiin. Maashinoota gugurdaa ittiin albuuda namooti qotan tokko bituuyyuu hin danda'u beezikaalii. Miliyoona 45 lakkaa'amu, miliyoona 60 lakkaa'amu, miliyoona 70 lakkaa'ameetiin jedhu kaanii Gujii waan kanaan baafate kanaan quufee afaan nutti bana jedhaniitiin waraanni baadiyyaa keessa deeme waan jedhiisa jiru kan hunda isaatu Facebook irra barreessee jira. Suuraa waliin jirti dhugaa waaqi beeku. Aadaaf amantaa qabu waan ta'eefu dhugaan teennaa iyyuu daba tokkocha dhara tokkochatti hin daballu. Maashinoota hammana ge'u kan miliyoona hagasiitiin bitan kan namni baankiirraa liqeeffate mana si jireenya fi qabsiisee biteetiin jedhe waraanni kibriitii takkatti nadaajiitti naqee guba. Maashinariin 125 wayii ta'u Gujii keessa gubate. Isaaf kaan ammoo namni akka Awwal Abdii ta'anan pirezidaantii dhufe yeroo san keessatti dura bu'aanii paartii badhaadhinnaa Fiqaaduu Tasammaa ture ka Oromiyaa ammaan tana ka'ee jiraan beekama. Fiqaaduu Tasammaa faat shaakkisoo dhufanii warra ammaan tana hooggantoota poolisiitii fi nagayaaf waliin dhufaniitiin Gujii itti himan. Qabeenya inni qabu tokkocha isaallee osoo naafin kombaayineroota gurguddoo maashinoota gurguddoo albuudaawwan ni jedhan hunda isaatu mootummaa wara seera har'aa jalqabanii jedhanii oofishaalii wara sanii guuranii kaampii Adoola jirtu tarayyaa ittisa biyyaa bulutti galchan. Kana haala qabatamaa ifiitiyyaa barreesse, ifiitiyyaa dubbise, ifiitiyyaa namoota bo'anii natta himatan irraa ta'e. Abbaan qabeenyaa tokkochilleen akka inni jiraatu hin barbaadamne. Hundi isaatu bulee isaa hin diigamte. Bakka namoota sanii bakka wayyaanee falmannee itti irraa kaafne lafa akka albuuda shaakkisoo warqii weeshoo kaati beektu kaan hundaayyuu eentu dhufeennaati jetteetiin jettu kaanii raayyaa ittisa biyyaatti dhufe.
Eentu dhufe milishaa dhufe. Raayyaan ittisa biyyaa beezikaalii yeroo ammaa kana keessatti Gujii keessatti faabrikaa dhaabattee albuuda qotiisa jirti. Siisaay obboleessi Shimallisi albuuda Gujii nama qotiisa jiru keessaa tokko isa. Ijoolleen Gujii dhalattooti lafaa kawayyaanee falmitee achi kaafattee albuuda oomishuu eegaltee hojii hojjetiisa eegalte isiin sun kaafamteetini Shimallis faat warrooti isaaniif ajajaman. Warrooti isaaniif wanni jedhaman bosonni hin jedhamu, lafa hin jedhamu hundi isaatu isaaf kenname. Kun seenaa waan guutuu biyya Oromiyaa keessa jiraati. Gama diinagdeetiin biyyattiin kufaatii namni takka dhagee hin beekne seenaa keessa kufte. Akkasiin kuftu amma warri godhe jira kana. Paarkii ijaarraa jedhanii yookaan beet mangistii ijaarraa jedhanii mallaqa iddoo hin barbaachine gubbaarratti invest godhii isaanii. Waan dursa kenniisaa hin malleef dursa kenniisaanii sadarkaa yaaddessaa gubbaa akka biyyattiin geettu godhanii jiranii ammaaf kanumaan gabaabsee gadi deebi'a.